فيديو بني بلا أنا قبادك بدائما في ربي تحفظ جدك كأنان وبرج روان أني قالوا بلا إنسان في كل مرة هاجه القرآن ربي قبل إخوة كنا نندا كأنه أستاذ كأنه بليز إيه فيديو بني دائما في قبل أوتي ربي بلا أنا كك بربي دائما في هذا قبل يفهم هايدر سينكني يفهم هايدر فكجر نتهمه akkasuma illee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime an harki kooleen hojjetu yeroo san harki koo lamaansaa bilbilaan qabatu ofii isaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe achiin dabarseef aniyyuu hin dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiizinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'u. Olomaa'ota abboota keessanillee cinqina Abdii fi Heydar waliigala waan tokko nuu jedha dubbii kana duraa fixa dubbiin lama biriyyatti jechoota Heydar jedhaa ture mootu Abdiin jedhaa ture anillee jedhaa ture Abdiin dhiifama gaafanna garuu bakka birrii kun bakkeen birrii kun ummata keessaa nama galche jarana miidiyaa kanatti namni kijibaaf hannaan siimnaan idmeelikii mataa ol qabattee deemtu haadha ta'e gargaaruu hin dandeettu wallaahi. بكتنا ولدت نوارارثا. جزاك الله. أبدين جتا أبديك يا وليك أبتي جتا. دبيتك. إيش أستاذ؟ لا يو الموما في سيلو لمالي يو جالالا في سيلو لمالي يو كيسوما كيس همتو ديني دنيا اللي ربي سرها كابوه ما قامكيا. أنا سي جالا وكديني في سيلو لدريسي تنام كانوا أنا أفجت أنا متوقع ربي إبدا جهنمي نجلا سيسين جدًا. Tanasumat illee naa qabadha sababa kiyyaan sababa xaalibuu namni tokko duniyaa tanarraa azaaba rabbi na jalaan seensisini qaratu ayii kadhadhe akkasi si'ii kee ilma kiyya jedhee silaalu obboleessa kiyya jedhee silaalu kasi jaaladhu siin loladha malee haqiiqaa siin loladha namooma ofii siin loladha malee hamtuu sirraan qabu akkasi quba naa qabadhu bareedaa kiyya. Ayyee ulfaadhaadha rabbi umrii isin hareessu mindaa nama namaaf dhiise rabbi isin haa kennu sa'a keenya umrii dheeraadhaadha. Amma wanni jiru haqiqatan nama dubbii kana jalqaba irraa kaasee ragaalee waraqaa fi sekendii fi deeqaa wajjin waan dhimma abdiitiin wal qabatu waa hedduu walitti sassaabii haga ammaatiif hin deebisne hedduu qabadhee jira. Garuu ammoo yeroo nama laalu hayyoonni gurguddaan kun hojii fi dhisanii dalagaa dhaabanii kan rafan ammoo hirriba isaanii dhiisanii dadhabbii irra oolanii osoo hin baafatee wanti jiranii. على كل حال أن جباب سام مدينة تك أفكاسو بربادا أكيد تربوني قالني نما دكتنا مع كوبي بودني رفودا يتربون قاها مافتو أما دبيك سببه سون تاني وانا الرابر بعدو أبدين فيديو بني أرى دائما ساسو بري يونت فكاتا كارشي كوما دبسديه كارشي كوما دبسديه كومشيني نرافرتي كومشيني ليس يخني نرافرتي يوجد دائما سا فيديو بني هاكا كتو قرآن قبينا ككدا أك أن كوميشني رافرني أك أن كوميشني نافين كنني نين ككدا مالي فاك كنمو الرجاء تكابا كنرت فيديو بهيو ناكاكتي إفاما دراتيس وفندا إن ليسا إفاما هايدروكيا هايدر أستاذ بريداك يا إفاما سجالة دل سكابا جل إفاما قدا أما ونسر بربانو على ما سدي waa'ee sanii natti kennadhu yoo qarallee siin jedhe innuu maxxansuu bootaa kana sirrii miti jennee fiixne ka kana boodaa yoo barbaachise keessoon haasofna bareedaa kiyya amma warri nu sirraa barbaan homa sanuu hanqatteef guuttee keessoon nu himatta sooshaal miidiyaa irra maxxansuun sin fakkaatu dhiifama nuu jetta waan sooshaal miidiyaa irratti haasofte maranii kaafta. waan inni sitti dabree fi dhiifama isaa goota waan inni isa miite dhiifama nu gaafata tanuma sadiin sirraa barbaanna malee amma nu asirra teennee kakadhu kakadhe eegana atillee birrii dabarse kanarra hin jiru dubbii haasawarra hin jiru yoo rabbi ilaaltee karabbiif dhiiftuu ustaaza kiyya Haydar kiyya tana fiinan amma naagalee bar hundaa fudhadhee bar waasin jettan diduu fi miti amma waan na ta'etu hawaasa tiyyuu abdiitu Haydar mallaqa na nyaati jedheetiin Haydar mallaqa hawaasatti mee inni ammoo viidiyoo bahee daa'ima fi qabatee balaan narra gahee kun daa'ima kiyyarra haa gahu an mallaqa kana komishinii hidhee kennee atillee komishinii itti narraa fudhattee haa jedhu mallaqa
nama barbaadetti mallaqa hawaasaati waan ta'eef bakka hawaasni barbaadetti kennuu fi geessuu hin danda'a. Kanaan ala immoo maqaa hagana ga'uun irratti maxxansee an jireenya kiyya keessatti wallaahi wabillahi asli wal beekna walii galuu baannus guyyaa takka mallaqa nyaatame dhageessee Haydar Ofiya amma ila marhaba wal keessa nagalaan godhin bareedaa dhiifama guddaa wajji si jaaladha si kabajalle amma mata duree san keeysan deemin yoo kaleessaa sii kenne jaalatee sii kenne amma sirraa fudhatuun ittiin jirtu waan kaleessa waliigalteen dalagan amma himuun sirrii miti jedhaa jirran hattinnataallee miti saamichaallee miti kalaas amma wanni nu barbaannu waan dabre sanirraa qoratu miti innillee akkana naan jedhe isin qoratin atillee naan qoratin yoo mara isinii gamte keessannatu isinii ilaala ofirra fudheen ufii ifaajee dhufee shaashamannee irraa dhufee natu isinii ilaala yoo homaa rabbii kiyya saniif jedhee biraa galee ani qorattanillee dhugama na argitani dhugaan sun homaa naan gootu jettee ta rabbiitiif bira ceetu qalbiin nama 22,000 asirra jiru kun du'aayii sii haa godhu homaa namni amma booda battala kana taa'ee haqiiqaa kana osoo dhaga'u waan hin taane sirra kaahelle homaa rabbii isa haa qajeelchuu jenna amma boodatti nam tokko mata duree kan kellee yoo kaase dinii kee sirraa harcaasa nuu deebi. Ustaad. Hayyee doktor. Qaayidaan nama onlaayinii kana akka uummata lafaa sanii miti amma namni 22,000 kun hundi isaanii kama ilmaan keessan taa'aa jirutu haqiiqatan eedariin hattuu jedhaa kama dhugaatu jechuudha. Kun waan koomentii jalatti argaa jirtan jechuudha. Amma dubbiin akkuma dheengadda anaaf abdiin dubbii haqatamii fi dachii adda fagaattu sanuu isin fiddanii waluman nu araarsitan. Amma akki dhugaa akkamii yoo birrii kana wayiin bituuf walitti kennan. Namni yoo wallole walin faarsu magaala ilkaan kaarruu goota ko walin hin jedhu wal arrabsa. Zannii keessa aarii keessa yoo aarii marsimitti deebisuuf jedheen waan biraa haa bituuf itti kennee dubbii tana yoo abdiin sirreesse dubbiin garaa dhumatti yoo komishinii nyaatallee hin baqaqu komishiniin irraa yoo dhugan haqiiqa heedar komishinii nyaatallee dhuguma komishinii nyaattee fedha kiyyaan sii kenne aaree akka waan ati na gaafatteetti barreessee masraa yoo mootu waa bituuf walii kennanillee dhuguma irtaan abdiin dubbate yoo xumurtaroo maal gootee qaqqabda yoo komishinii nyaatallee nyaate yoo nyaatin illee mootu waa aareetumaanin jedheen malee hin nyaanne obboleessa kiyyaa yoo jedhe namni abdiirra ilaalu jiru dhugalleen akkasuma akkasitti malee hin fayyidu dhugaan. Doktor Asli kiyya. Namni kuma diidamni sadii kun kunoo koomentii ilaalaa hundi isaa eegalii arrabsaa. Dhiifama amma akki nu goonu. Qoya Abu Dharri na dhageeffatu mee. Abu Dharri na dhageeffatu. Amma wanni jiru maali beeyta yaanni Doktor Asliin kaase bareeda waa malee tokko gaafa dhugaa Haydarii ni baafna jenne waan Haydar abdiin jedhe guutu qoratuun dirqama. Akkana naan jedhe meeti laqa dabarse jedhe meeti waan akkasii yoo dalage jedhe meeti yoo jenne martinuu nu gamana qorree haqa galchinee kaan akkasi fi taan keesson laalla yoo jedhin ummata hawaasa kennallee amma booda namni waan hin taane nama maxxansite waan ati namaan himte san rabbisiin si haa qoodu jenne dura si haa qajeelchuu du'aayi goonee yoo didde si haa qoodonne du'aayi goonaaf. Kanaan alatti yoo Haydarii dhugaa baafne taabdiillee ganaa baasuuf deemaar. Isii qaan'aan umrii kenna guutuu sooshaal miidiyaan tanumarratti deemna malee asiin galu. Waan akkanaallee naan jedhe naa gaafadha jetteerta hin jenne mee ragaan maali? Mee ragaa waraqata fidi hin fidu waan yoo wal argina guyyaa addaan gala nu wanni nu waliin nu araarsu maali atinlee mata duree san kaasuun dogongora yoo hanqiftellee keessoon fixannaa rabbiif jecha bira tariif namni mata duree kanaan alatti Haydariinillee hamatu abdiillee hamatu nuti ummata keenya walisuufnee biraa deemna metedii kana keessa ture bareedaa kiyya Dr. Azlii kiyya tana dabbi specialization ittiin qaba
ummata Wallahi. keenya karaa kanaan Mee deemtee sheerriyaan maal isaanitti jettan? aansee fenna fuudhi doktor. Ana waan garaana nyaata jira. Wallahi annama asiran daraaru kana keessa akka haqaatitti nama haga yaada heedar jibbuun qabu. Rabbiin na shaahida abdii wallolleen abdii kaleessa dhufe kana naa wayyaan wallahi heedarra. Ani immoo dhugaa garaana nyaata. Dhuguma isinitti himaman. Amma heedar ijoollee biyyaati obboleessa kiyya. Yaanni kiyyaaf ka isaa guyya tokko walii galleen beenu kalee malee dheenga dabar yaa'ii karoora arransaa ture mucaan kun. Namni asimarratti feemasii ta'ee fi geemii taphatee fi rakkoo uummataatiif gargaarsa uummataa hin beekuu jedhaa ture. Anaa miliyeenan ganda meeqa gargaare tana waakkataa ture mucaan kun. Isinii galame innummaan sagantaa qabee jaarsa dhiyoo kana makkaan geessan akkaataa birriin kaashii bu'aanatu gasti isaa seenee sirreesseef akka waan narra beekuu na arrabsaa ture heeydar. Waliin feenu haqiiqatan. Garuu mucaan kun nama 20 way duratti hattuu 300 jedhama boru yoo obboleen isaa dhukkubsate innummaa yoo dhufee ummata kanatti hajame miidiyaa kanatti hannaaf kijibaan maqaan takka sibannaan wallahi ummata keessaa galte ila waan heeydar waan abdiin jedhe hunda dhiifama gaafatee bakkeen tun sirraa'uu qabdi yoo heeydar yaaddan ani yoo akkatti la jumnaa ooyifii godhan homaa rakkoo hin qabu garuu egeree mucaa kanaa yoo birrii kana mumkin yoo waabiti jedhanii itti ergan amma yoo nyaatallee rakkoo miti. Qajeelfama takka qofa godhaa isiniin jedha doktor. Yoo irraa nyaatallee nyaatuun isaa kun abdii bira jirti. Abdiif rabbiin bira jirti. Yoo abdiin ergatellee ina bakka tana garaan nyaate walillee kakachiisuu baattee ijoolleen qoy abdii kiyyeen dubbadha. Walillee kakachiisuu baattee anama akka qaatitti lamaanuu ija kiyya kabitaati ka mirgaati. Wallaahi. Garuu an heeydar irra abdii naa wayya. Yaanni isaa naa taya. Posti isaa koomenti godha. Sheer godha. Takka heeydari koomentii barreesseen beeku jireenya kiyya keessatti. Ina abdii kale maayyuu kale iyyuu barreessee fi ture. Warra nageenya keessatti sodaate na ergiyanii barreessee koomentii. Kaleessa barreessee fan. Because gargaaru ni barbaada obboleessa kiyya. Garuu jarri kun ufumaa aarii jidduu jiru dhiisanii walii galanii Oma rakkoon qabu bara amma nuti anaaf abdii miliyoona 10 meeqa jidduu keenya garaagarummaan ka jiru bara walitti araaramne bara yaada keenya waliin nu araartanii addaan galle. Ijoolleen kun lamaan ufumaa keessaa walii laafa. Ummata keessanillee cinqina. Ummata boru itti hajamtan. Olomaa'ota abboota keessanillee cinqina. Abdii fi heeydar. Walii gala waan tokko nuu jedha dubbii kanarraa fixa dubbiin lama biriyyatti. Jechoota heeydar jedhaa ture mootu abdiin jedhaa ture. Anillee jedhaa ture abdiin dhiifama gaafanna garuu bakka birrii kun bakkeen birrii kun ummata keessaa nama galche jarana miidiyaa kanatti namni kijibaa fannaan siimnaan idmeelikii mataa ol qabattee deemtu haadhatee gargaaruu hin dandeettu wallaahi bakka tana walitti nu araarsa. Abdiin jetta abdii kiyya walitti qabattee jetta dubbii takka doktor asliin dubbataniirani waan irra deebuun qabu tagama abdiin dubbii tana sirreessuu danda'uudha. Tagara lammataa ustaaz Abdurrahmaanii waa jechuu barbaade ustaaz Xaalibuu waa jechuu barbaade rabbi jazaa isinii haa deebu waa lama nu jalaan godhina. Wanni lamaan nu jalaa gootan amma jama'aan kun tokkochi waan isin jettan keessaa ba'u hin jiru anillee hin ba'u hangafa keessan ta'e babbaa keessan illee ta'e. Rabbiif jecha isin jaalanna. Garuu dubbiin amma asitti namni 24,000 jedhaara malee namni tiktookii kana fayyadamu dubbiin takka kaanaan keessattuu mana aslii kanatti kaanaan nama tiktookii qabu guutuu walgaa mana miliyoonaati. Miliyoona tokkoof 900 qabaa miqaallichi kana hunda walgaa nullee as keessa jira bar miliyoonaaf 900 kana keessa nullee laakkaateeti. Tamaam kanaaf amma dubbii tana laalee keessaan fixee taa gara birrii tana fixee dhufee isinii gabaasa jedha. Yoo ka ammoo ammuma tana asittuu nuu fixa waan biraa namni fuuldura keessan dhaabate hin jiru. Sababbiin maali jennaan 300 barraa urga saasseen irra ammoo inni kun reef naa galaa deeme irra beektu anqara dafee naan galu yoo naa galee amma yoo laalu adaa ka inni wanna jedhu sanadaa wallaahi naan galle edallee mana kiyya akkanu barreessaa bulan nama kuma ol kuma nama akkas turre ima barreessan dhufaniitu maal inni jedha yadhiseetu maada tokko dhufee heeydar 1,300 jennaan sila heeydartu birrii hagaraa rakkateera jedhaa ture wallaahi amma reef naa galaara mana biraatti illee akkanu barreessanii bara wallaahi ma barreessan kanaaf amma wani naa gootan
hawaasa kanatu waan kana barbaadaam mucaan uf bichaayyuu miti warruma gasti isa waliin taa'u kana guutuma hattuu nuun jedhan yoo wantu tun hin baane aadaa miidiyaa tiktookii kanarra wal shafante sheekotiin jedhan amma akkana kanaaf ammoo wanni nuu gootan keessaan fixaa tana jechoo tana yoo kaa fixee isinii gabaasaa edanuma fixee isinii gabaasaa isinirraa fudhan dhuftanii yoo aslittillee himtanii asliin viidiyoo takkatti hojjate addunyaan tun guutuu nun argiti yoo kaa gastiirra dhuftanii afaan lamaa yoo dubbattan namni illee jiraachoo baatu ni gaa yoo asirrattillee isinitti ododudee herreega keessa seenna jettanii jettan akka amma jettan tan ammoo lakkii dhugaan tana jedhee yoo abdiin illee dhugaa jiru amma baasa jedhee abdii kadha abdiin Dr. Mena dubbisa abdiin banuu hin danda'a waa furu jedhaa tanaaf waan tana akkasitti qabadhaa jedhaa abdii ati nu furii ilma kiyya abdii raggaasaa abdiin haa dubbatanii Dr. Mee yeroo takka ifamalillee buufedha. Doktor kakuun sirreessa waan kana waa tun tolle mee nu obsa waa qajeelfanna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakka sirnaawii keessa jira saniif because wanna jedheetuma waan kana furmaata wayii kaa'uu fi wanni kennu amma dubbiin bakka lama jirti. Walaa hubannu Heydar obboleeyyan tiyya marti keessa nun hubadha. Tokko wanni hadha sagantaa kana bakka kanan nu deebise wadhabbii keessan kan dheengadda sila jaarsi fudhatanii Ustaaz Xaalibuun fudhatanii isaan usuuneen gara miidiyaatti bifa haarawaan as deebi'etu ati doktor illee hojii manaa isaanii kennitanii nullee itti kennannee jennee dubbiin achirraa jijjiiramteeti ajandaan biraas dhufe. Kun dogongoraa balleessitanii hanqiftanii osoo nurraa waa deebii tokkoon fudhannee bifa haarawaan fiduun dogongoraa jedhanii ganama dubbatan doktor Ustaaz Xaalibuun jechuu clear waan ifa jiru jechuun kun. Inni lammaffaa waan amma kaa'ame kana waa'ee Heydarii fi waa'ee mallaqaa kana wal qabatee wanni araarri bu'a jedhee ani yaadu akka kiyyatti isini doktor Heydarii Abdii Ustaaz Xaalibuu keessa waan kana dubbisa haqa mucaa kana muumaa tartee hin qabu guyyaa takka haa ta'u daqiiqaa 20-30 haa ta'u haqa isii baafnee waan maybe akkuma amma asirra haa bahu yoo jettan akkuma Ustaaz Xaalibuun jedhe ajandaan isaa keessi dheeraa ta'uu danda'a saa dheeraa nama fudhachuu danda'a isaan irraa keessaa wal argitanii isii sanillee ila akkana jettanii dhugaa isii deebitanii maybe viidiyoo iyyuu dalagaati yookiin ammoo asirrattuu deebi'a daqiiqaa 10-20 waan akkanaati jedha sanillee akkasin nu araarsaa isiniin jechuu barbaadeeti. Mara koo qaba yoo koomishinii kennanii waa bitu bitti kennanii achi namni fataa kafalu. Eshi dubbadhaa Ustaaz Xaalibuu Heydarii kenna. Mee dubbadhuuti waa isiniif fura. Amma ila waa takkatti goona Abaazarri mee takkatti na dhageeffadhu Abaazarri dhiifamu. Abdii takkatti irraa fuuna waan ibsisa irratti. Abdii irraa fuudha. Ila mee Abaazarri mee dhiifamu jechuun amma jidduun Abdiitii fi Heydarii waan taateefi si dubbisna bareeda. Abdiin waan kana irratti waan isin furu qabaa yoo nuun jedhe takkatti yaada nu haa kennu. Bara balbalti ummanni keenya hiikamuu nuti bar maa sanduuqannaan Abdii kiyyamee uummata kana yaada furmaata qabda carraatii kennanii dubbadhu. Abdii. Baay'ee galatuma. Egaan jira maaliif akka natti cakkaname hin barre dhugaa dubbachuudhaaf erga silaa na dhukkubachaan ture. Sodaannee tumaanii bara akka dubbiin tun dhumtuuf dhiifama. Ta'u rakkoo hin qabu. Wanni kun gaafa sana kan jiru Rabbiif mucaa damee jedhamudha. Mucaan damee jedhamu mucaan na yaalchisaa ture. Mucaan na gargaaraa turee fi Rabbitu nu gidduu jira. Namnu hin jiru. Dhugaa jechuun falmiin injifatame jechuun yookiin injifate jechuun dhugaa bahe jechuu miti. Namni garee ijaarratee arraba tottolee jechoota miidhagfatee falmii injifachuu danda'a normaalidha. Falmii injifachuu jechuun dhugaa jechuu miti. Injifatamuu danda'a, injifachuu danda'a. It is normal. Garuu Haydar anaaf Haydar walitti hin siqnu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee walirraa fagaanna. Yoo walitti dhufne nagaa waliin jenna. Nam beeku baay'ee silee isaan beeku. Kan na beeku nam kan biraadha. So
Atiyyuu jette namni miidiyaa irratti beekamtii qabaateef uummata gargaaruu danda'a miti jedheetu dhugaa koo dhokse jette atiyyuu. Ragaa ba'aa jirta akka inni dubbii dogoggoraa dubbatu jechuudha. Atumtu asirratti jechuudha. Kanarraan kan hafe Haayidar akkuma jalqabaa ani ayisii seeneen nama jalqaba na bira gahedha. Ani yeroo sanatti waan ta'aa jiru waan godhame nama naa gaddu nama naa boollee hin beeku ofii koo hin beekun ture. Sana booda garuu viidiyoo hojjetee uummata biraan gahaa ture. Achii gara umraa deemuudhaaf akka jedhu natti hime. Akkasumallee waan hojjetee fi maallaqa akka isa barbaachisu natti hime. An harki kooleen hojjetu yeroo sana harki koo lamaansaa bilbilaan qabatu. Ofii isaatiif kan dabarse mucaa ana gargaaraa ture Damee jedhamudha. Maaliif jennaan gatii poostiiti. Gatii tiktaak irratti feesbuuk irratti poostii dhoobuuf jecha fudhatee meeqan sii dabarsannaanii 300 naan jedhe. Achiin dabarseef aniyyuu hin dabarsine mucaatu dabarsee fi umraa deemaan jira jennaan hunda horiizinii irratti umraa jedhee dabarse mucaan agartaniitti yoo ta'e achirra. Mucaan na bira jiru sun kiristaana ustaasxaa dhuunfaa arganii namuu beekan. Abdii kiyya dhiifama. Amma wanni nu barbaanne yoo tarii wanni sun wanni fooyyeffamu jiraateedha malee dubbii masa irra deebamee yoo haasawu taate isii sana ammallee deebinee ka qaran dhageessifnee dhageessisuun walumaa galatti qodaan naa bitan jedhen jiru ergaan hin ergadhe hin jiru qodaan bitame na bira gees immoo hin jiru qodaan bitame na bira gee yoo jiraate ragaa wajjin qodaa kana bitame isa bira gee yoo jedhame dhugaa ta'uu baatullee dhugaadha jennee fudhannee hin dabara rakkoon hin jiru kanarraan kanaaf poosti godhee viidiyoo garaagaraa hojjetee qarshii fudhate kanuma waan taaraan hin jiru. Dhiifama amma akki goonu dubbiin wanni xiqqoo dubbii baasuu didee fi homa qara namni silaa wanna jedhe san irra deebamtee akkana taate sababni yoo jedhame nama qaran dhageenyillee dhageessisuu nu jalaa ta'aa jirtii fi waan saniif anamma gabaabbinatti wanni hawaasni akka waliigalaatitti illee beekuu qabu waan kana keessoon fin'aa gubbaa kanatti of yaa godhanii waan jirudha. Amma yaanni meeshee takkatti nama jidduu kana keessa illee jiru waa kana maraayyuu irraa ittifaa jallee itti qabu waan taateef yaada takkatti isarraa fudhannee kaane gara dubbii furmaata keessoodha waan kana hiiknee kaane uummata tasdeebuu qabna waan taateef mee Sheek Xaahir waan kana irratti yaada. Ustaaza dhiifama osoo Xaahiriin bira hin geenne dhiifama wajjin waan naa gootani an dubbii gabaabsee naan xiqqoo mumkin anarra waan beektanitti fakkaata. Abdiin waan amma jedhe kanaaf Haayidar komishinii mallaqna barbaachisa jennaan komishinii qarshii 300 kenneefi jedheet haa kakatu anis kakadheen mallaqa uummatallee ofirraa deebisa rakkoon tokkollee hin jiru. Haa kakatu abdiin viidiyoo banee balaa ana gubbaa dhaqqabe daa'ima kiyya rabbi itti haafitu jedhee kakannaan dhugaarra jira waan ta'eef ani garuu balaa hin sarara dhufe kun narra haa gahu illee qura'aan rabbi qabadhee kakachuu nan danda'a. Haa kakannu ustaas haa kakannu please. Viidiyoo banee daa'ima kiyya qabadhuuti rabbiin balaa ana qaqqabe rabbiin daa'ima kiyya haadha qabadhu. Dhiifama Haayidar. Haayidar siin kennine dhiifama. Haayidar. Please. Amma ani wanni waan kana irratti as gubbattoonni hin kaasnu jenneef waan kanaaf. Amma namni akkasitti hin ta'u. Jaarsatti yoo himatani jaarsi akkam godhee dubbii fixaan karaasan malee akkana jedhii jecha akkana jedhii waan kana jedhii amma yoo nutti himte wanni jaarsallee nu barbaachisuuf tokko hin jiru amma Sheek Xaahir yaada hin qabdu yookaan ammoo gara cuunfaatiitti adeemne Sheek Xaahir. Sheek Xaahir. Yaa inni dhagaha. Mee yaada kanarratti yaada maal qabdu? Karaa dheeraa miilatu gabaabsa. Dubbii dheeraa jaarsatu araarsaa jedhanii. Namni aguma fedhellee yoo wal dhabe rabbiin nama qabanii keellaa hedduu keessan seenu. Hanguma fedhellee yoo dallane rabbiin nama qabnaan bira dabra namni. Walitti bu'uun har'aa miti. Sila an akkanatti fakkaatetti wama isin jalqaba sanii rabbii jecha irra kutasan tacaaltu hin jirtu. Akkuma rabbi quraana keessatti suuraa Al Imraan keessatti nutti himesanti silaa isitu caala. Jarri kun erga walitti bu'anii isinillee gata abdanniin beeka namni birallee gata abeni beeka. Taa'ee araara keessaniif dhufe rabbi kanaaf an akkanatti fakkaatutti asumarratti miidhe awfa lillaa atillee
bola sirratti awfi waliin jedhamee du'aayin godhamee ajandaan kun xumuramee wanti taanutti osoo cahamee kan jedhudha malee gana erga asirratti ba'ee gadi buunee keessallee xumurree akkana goona waan jedhu kanallee waan tolu natti hin fakkaatu xumuradhee jira. Mucaa danee isinittillee bilbilaa jira mucaa inni ragaadha jedhee garuu ani akka inni jedhetti wanni isinillee hubachuu qabda wanni hawaasnillee hubachuu qabu mallaqna saamee hin jenneeyyu mallaqa mucaa danee jedhamutu dabarsee fi Haydar kiyya dhiifama. Amma anamma sodaan kiyya guddaan bilbil isa bira ture waan ta'eef mallaqa ofii isaatii dabarfatee isa sodaachaa ture baay'ee. Haydar dhiifama guddaa bareedaa kiyya. Dhiifama amma waa lama tokko yoo nu deemsisa jenne gadi buunee haasa'u lafarratti. Yoo tarabbii tanatti fixnaa jenne afii olii goosisu. Ammoo waa takkatti Dr. Asliin illee warri onlaayinii kana jirtan illee waa takka isin hima. Anam haqiiqaa jara baase. Namni yeroo sagantootii akkanaa kana hojjatu waan intarneetaa wantoota garaagaraa jedhamee namni tola ofiitiin fedhii ofiitiin walii kennuun uuma jiraata. Dalagaa tokko yeroo dalagu gaafa abdiin yookaan hoteela buluudhaan yookaan kana mijjeessuudhaan nama dubbisuudhaan baasii ba'u malee baasii hattinnataa wal qabatu miti. Rabbii keessan sodaadhaa hawaasa kiyya warri onlaayinii irra jirtan. Waan kana addunyaa tana addaan diiguun hin taatu dhugama namni illee attudhee waan akkana kana barreessaa jiraatu. Kanaafuu wanni kun osoo argame illee hattinnata wayituun qabu. Waan hattinnata qabu miti waan namni waan ifaajesanitti eegana ammallee ifaajesanii baasii kiisii ofiitii baasa. Amma fakkeenyaaf Haydar gaafa abdiin mana yaalaa keessa ta'u mana yaalaa keessa inni taa'eetti mallaqachi kiisii isaatiin fuudhu yookaan akkaawuntii irraan fuudhu bara. Waan ofii qabu namarraa fuudhee liqeeffatee fuudhee intarneeta guuttatee ummata keessa iyyee danfa ofii sooftimman bara danfa namni yoo akka danfusan ofirraa waa xaraqatee waa bitatee hoteela bulee manni isaa mana yaalaa sanitti walitti hin dhiyaatu. Yeroo achi keessa namni hin bulu haqiiqaa jiru karaa kanaan namni nama qarqaara. Wanni addaa